Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos samii samootarraa bu'ee addunyaarra naanna'ee barsiisee ijoollee Addaamiif fayyina ta'ee inni nuuf jedhee kan dhiphatee, nuuf jedhee kan garafame, nuuf jedhee kan madaa'e, maqaan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan ulfaate kan kabajame nuuf haa ta'u. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jaalala nuuf qabuun fannoo irratti kan ol ba'e, jaalala nuuf qabuun kan dhiphate, du'a keenya du'a ofii godhatee, rakkina keenya rakkina ofii godhatee, inni kan jireenya nuuf kenneef galanni haa ta'u. Dhiphuu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Waaqayyo dursee kan jiraatu, osoo ergamoonni hin uumamin kan jiraatu, uumamtoonni 22 osoo hin uumamin kan jiraatu, samii fi lafti osoo hin uumamin kan jiraatu, samiiwwan 7 osoo hin uumamin kan jiraatu, gaarreen osoo hin uumamin kan jiraatu, karri qilleensa osoo hin diriirin kan jiraatu, Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Alfaa fi Omeegaa ta'ee bara baraan kan jiraatu, addaaf fayyisuuf jedhee haadha isaa irraa waggaa 5,500tti ni dhalate, raajii hedduu hojjete, addunyaa irras naanna'ee waggaa 33 fi ji'a 3 barsiise. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf jedhee kan rakkate, nuuf jedhee kan dhama'e, Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bu'aa haadha teenya qulqulleettii Dubree Maaramiiti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos daa'ima Beetalamiiti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan Gibxitti godaanedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Baataawii Qoronxoosi. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hoolaa Qaraaniyooti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ifa addunyaati. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Addaam isa lammaffaati. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan hunda ta'e odoo jiruu nuuf jedhee dhiphuu hedduu arge, nuuf jedhee rakkoo hedduu arge. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos balleessaa osoo hin qabaatin balleessaa keenyaaf rakkoo arge. Mootiin Room yeroo sana keessa biyya Roomee kaasee hanga Arabaatitti namoonni 5,000 kan ta'an duuka kan bu'an keessaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos faana kan deeman gabaa 5 kan ta'an ni jiran turan. Isaan kana keessaa garuu yookiin namoota 5,000 kana keessaa yookiin gabaa 5 kana keessaa gabaa tokko cal jedhaniituma isa ilaaluuf kan deemanidha jechuudha. Gabaan lammaffaa bifa isaa ilaaluuf kan deeman, gabaa sadaffaan nu nyaachisa jedhanii kan deeman, gabaa afuraffaan nu fayyisa jedhanii kan deeman, gabaa shanaffaan warra ittiin morman, warroota shakkitoota, warroota isa ajjeesuuf ta'an, warroota isa dabarsanii kennanidha jechuudha. Gabaa 5 akkanatti ture yaa saba Waaqayyoo. Har'as mana Waaqayyoo keessa kan deddeebi'an, Waaqayyoo waaqeffachuuf osoo hin taane bifa oliidhaan abaluun deebiidhaaf gochoota tokko tokko agarsiisuuf kan deeman baay'een ni jiran. Gaboonni 5 kun yookiin namoota 5,000 keessaa gabaa takkitti qofa kan Waaqayyo duukaa bu'e. Isaanis nu fayyisa jedhanii warroota deemanii, nuti sarara nu fayyisa jennee yoo deemne fayyina malee, yookiin immoo bifa olii ilaaluudhaan, yookiin callisnee deemuudhaan, yookiin immoo iyyuu olii irratti ka'uudhaan jibbiyaa yookiin ammeenya qabannee deemuudhaan miti yaa saba Waaqayyoo jechuudha. Nuti hubachuu kan qabnu jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan beela'e beela baasee, kan dheebote dheebuu baasee, kan rakkate rakkina oolchee, kan dhukkubsate fayyisee, murtii sobaan irratti murteessan gaafa guyyaa roobii. Yeroo sanitti murteessan egaa asirratti Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos duukaa kan bu'an, ganama galgala wajjin ta'anii kan baratan, faana deemuu didan ni dheessan. Phexros beektota loltoota sodaatee ni dheesse. Filiphos achumaa hin dhiyaanne. Maatiyoosis guuraa gibiraa waan ta'eef ni sodaate achi hin dhiyaanne. Haati teenya qulqulleettii Dubree Maaramii fi Yohaannis garuu hamma fannootitti wajjin deemani. Yihuudaan Yihuudootan fakkeenyaan itti himee Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos duuka buutota 12 keessaa waan ol fakkaatuuf Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Yohaannisiin waan ol fakkaatuuf adda baasuu waan rakkisuuf dabarsee kenne. Innis ibiddaa fi wadaroo qabadhaa
eeggadhaa jedheeni inni achi siqee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhungatee qarshii 30 dabarsee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kenne. Innis ibiddaa fi wadaroo qabadhaa eeggadhaa jedheeni itti siqee dhungatee kenne. Yaa saba Waaqayyoo, har'a oduu wajjin nyaatu, oduu sagalee isaa dhaga'u, oduu wajjin taa'u dabarsee kenne. Har'as namoonni baay'een dabarsanii ol kennan meeqatu jira. Yihuudoonnis hunda kan qabu qabamee, hunda kan bitu hidhamee jechuudhaan ni dubbatan. Ilma Waaqayyoo bara baraa qarshii 30 gurgurame. Ilma Waaqayyoo bara baraa du'a irratti murteessan. Ilma Waaqayyoo bara baraa lafarra harkisan. Akka hoolaa qaluudhaafis ni gottotan. Ilma Waaqayyoo qaccee 666 garafan. Hancufa irratti tufan, dhagaatti hidhanii gara duubatti darban, uleen mataa isaa keessa rukutan, fuula isaanii kabalan, muka jiidhaa baachisanii ni oofan, qoreedhaan ni waraanan, lafa irras ni harkisan. Uumaa samii lafaa Phiilaaxoos akka seera keessanitti adabaa gadhiisaa, ani nama kana irratti yakka tokko uumaan agarre jedhee raawwate ni dubbate. Har'a yaa saba Waaqayyoodha, murtii sobaatiin namoonni namarratti murteessanii murtii sobaatiin deemanii meeqatu jira. Har'a warroonni Yihuudoota gooftaa keenya dabarsanii kennan, alangeedhaan ni garafan, uffata adii irraa baasanii uffata diimaa itti uwwisan, dhiiga isaanii lolaasan, mismaarii 5 ni waraanan. Saadooriin harka mirgaa irratti rukutan, Alaadooriin harka bitaa irratti rukutan. Adeeran gara duubatti gara harka bitaattiidhaan, Roodasiin gara duuba gara mirgaattiidhaan, Daanaatiin duka mirgaa fi bitaa wal irratti rukutan. Yaa saba Waaqayyoodha, gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gocha akkanaa raawwatan. Balleessaa sanyii Addaam raawwateef harki Addaam balleessaa biqiltuu madeessee baala balasii madeesseen gooftaa keenya Yesuus Kiristoos harka isaa mismaariin rukutan. Andabati yookiin laphee Addaam gara biqiltuu sanii deemte qomxaatta yookiin immoo dhangaggaa obaasan, miila gara biqiltuu isa balasii deemte saniin mismaariin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf jedhee waraaname. Akka muka jiidhaa argatan kana osoo muka gogaa argatanii maal godhu laata gooftaa keenya Yesuus Kiristoos? Ergamoonni Waaqayyoo waancaa warqiidhaan dhiiga isaa ni waraaban laphee fi dugdarraa. Ergamoonni Waaqayyoo harkarraa waancaa ibiddaan dhiiga isaa ni waraaban. Ergamoonni Waaqayyoo miila irraa waancaa ibiddaan dhiiga isaa ni waraaban. Yeroo inni fannifamus raajonni hedduun ni raawwatame. Aduun ifa ni dhoowwatte, aduun dhiiga uffatte, urjii samiirraa harca'an, lageen ni goggogan, maggaarrajaan mana amantaa bakka lamatti tarsa'e, awwaalli ni baname, biqiloonni ni goggogan, guyyaanis ni dukkanaa'e yeroo san keessatti. Yeroo kana ati teenya qulqulleetti dubree maaramii haga fannoo wajjin deemtee jirti, ni gaddite, ni boosse. Gaddi haadha teenya qulqulleetti dubree maaramii gaddoota 5 keessa ilma isheetiif gaddite. Simi'oon mana Maqdasii raajii yeroo dubbatetti ni gaddite. Mana Maqdasii keessatti barbaacha yeroo deemtutti ni gaddite. Phiilaaxoos yeroo garafuttis ni gaddite. Guyyaa jimaataa yeroo fannifamus ni gaddite. Yoosef fi Niqoodimoosis yeroo ganna sanitti ni gaddite. Akkana jedhanii gooftaa keenya Yesuus Kiristoosis Niqoodimoosii fi Yoosef gannisan. Qulqulluu Waaqayyoo, qulqulluu jabaa, qulqulluu hin duune, qulqulluu Waaqayyoo, Yordaanositti kan cuubamte, qulqulluu muka jiidhaa baatte jechuudhaan ni gannisan. Ati teenya qulqulleetti dubree maaramiin baay'ee ni boosse. Maaf hin boonyere ati teenya qulqulleetti dubree maaramiin? Dubra dubrummaan fayyisaa addunyaa kan deesse maaf hin boonyere? Ji'a 9 garaa isheetti kan baatte maaf hin boonyere? Harma durbummaa ishee kan hoosiste maaf hin boonyere? Gammoojjii keessa rakkoo hedduu argitee kan wajjin dhiphatte maaf hin boonyere? Ilma ishee fuulduratti fannifamuu isaa yoo argitu maaf hin boonyere? Yeroo qacceen garafamu yeroo argitu maaf hin boonyere? Alangeedha yeroo garafan yoo argitu maaf hin boonyere? Muka jiidhaatti hidhanii yoo gottotan maaf hin boonyere? Ati teenya qulqulleetti dubree maaramii ni booche. Heroodsi bareedina fuula gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo argu baay'ee tokko gammade.
Ereersi Iyyasuus fannisaa baarbaan lakkisaa. Iyyasuus fannisaa baarbaan lakkisaa. Iyyasuus fannisaa baarbaan lakkisaa jedhee yeroo sadii ni dubbate. Awwaala Waaqayyootitti yeroo kanatti isa fannisanii erga inni du'ee du'aa ka'etti boodettis awwaala Waaqayyoo wattaaddarootaan eegsise. Wattaaddaroota 400 kan ta'anii meeshaa waraanaa 580 ol kan ta'anii qabatanii awwaala gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti warri Yihuudootaan eeganii turan jechuudha. Dhiigni isaa akka olaanuu la'ee bira. Yaaqoob dhiiga mucaasaa yoo argu is sodaanne ni sodaate. Garuu dhiiga hoolaa argeeti kan boo'e dhiiga mucaasaa osoo hin taane Yaaqoob dhiiga mucaasaa arge osoo hin taane dhiiga hoolaa argee boo'e bira. Yaa dubartoota Yerusaalem, isin cubbuu keessanii boo'aa malee anaaf jettanii hin boo'inaa. Warri hin dhallee fi harma hin hoosifne isin kan eebbifamtanidha jedhe. Yaa saba Waaqayyoo, gooftaan keenya Yesuus Kiristoos balleessaa tokko osoo hin qabaanne gaafa guyyaa roobii murtiif dhiyeessan, gaafa guyyaa jimaataa rakkoo argisiisan, ni garafan, ni beelessan, ni fannisan, fannoorras ni buusan, gara awwaalatittis geessan. Yakki kan hin mallee yakka keenyaaf dhiphuu argee Waaqayyoof galannaa ta'u kakaase kana jalqabsiise kana xumursiise. Amiin.